Reefii gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana bilchiginaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii ulfaataa fudhachuu jabeessee itti fufee jira. Korommiiwwan ilmaan Oromoo waboon zoonii lixaa guyyaa kaleessaa onkoloolessa 3 2024 ganamaan godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda eebbaa bakka Lamganaa jedhamutti loltoota Abiy Ahimad irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen keelee diinaa du'aaf madoon adabee jiraachuun ibsameera. Reefii gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana naamusa waraanummaa hin qabnee fi uummata dararuu amaleeffatte irratti haleellaa ulfaataa fudhateen loltoota sirnichaa baay'inaan 5 ta'an battalatti rasaasaan ajjeesuun kanneen hedduu ta'an ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo Bakchaa beeksisee jira. Akkasumas gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa Wallaggaa aanaa Haroo ganda Allee Baantaa bakka gaaraa Bakakkoo jedhamtutti waraana PP sakattaaf bobbaate irratti kaleessa onkoloolessa 3 tarkaanfii fudhachuun 4 battalatti yoo ajjeesu 7 madoon adabeera. Tarkaanfii woboon fudhatu jabaatee itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaatti hidhamtoonni siyaasaa kan baay'inni isaanii 92 ol ta'e hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu dubbatu. Dabalata isaaf Jaalguyyoo Jaarso. Hojiin barree saboota bulchan garbadiisaa ta'uu uummata kumaatamaan cunqursuurar kennachiisu kan jedhu yoo ta'u kanas akka wanta naga fiduu danda'uutti tilmaamuun badiisaaf dhiigi dhangalaasu raawwachaa oolu. Fakkeenyi tilerkan takolool Abiy Ahimad fedhiifan gosaatti hirkate naga saboota kan booressiira hunda Oromiyaa haatirraa koolii sabicha abduu kutachiisu jechuun egeree uummata Oromoo yaaddo guddaa itti uumaa jira. Gochiisa kanaan akka guutuu Oromiyaatti dhalabsee hiraarfam raawwachaa jiruun godina Baha Wallaggaa Nunnuqumbaa qonnaan bultoonni hidhaa guuramaa jiraachuullee barame. Beefum kanaan maqaa hidhatu waraana bilisummaa Oromoo qabduun namoonni baay'inni isaanii 92 ol tagandoot baaddaa cuufirra guuramanii hidhamanii kan jiran yoo ta'u dabalataan sonicha saamichi guyyuu waraana gabroonfata BP'n jabaatee jiraachuutu dubbata. Onkoloolessa 2024 maqaan isaa Obbo Badhaasa Abbabaa jedhama. Magaal Daalatti irraa horii bitachuu deemnaa rifeensi waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu jechuun waraanni faashisti PP qarshii 15,000 harka fudhachuun isallee reebicha marra gaggeessuun hidhamuu dubbatama. Oduu keenya waaree lammataatiin godina Bunnoo Beddelee aanaa Makkootti waraanni faashistii Biltsiginnaa dargaggoota ukkaamsuun hidhaatti guuruu hammeessan. Jaal Haqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Ergamtoonni Biltsiginnaa sababa tokko malee Oromummaa qofaaf ilmaan Oromoo yakkuun addatti ammoo dargaggoota irratti xiyyeeffatanii adamsanii qabuun hidhaatti darbatanii dararuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddelee aanaa Makkootti waraanni faashistii Biltsiginnaa dargaggoota ukkaamsuun hidhaatti guuruu hammeessanii jiraachuun ibsameera. Gaafa fulbaana 2024 magaalaa Makkoorraa ergamtoonni Biltsiginnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun sobaan yakkanii dargaggoota maqaan isaanii Caalii Taaddasaa, Galataa Dhugumaa fi Bacuraa Wadaajoo jedhaman badii tokko malee ukkaamsuun mana hidhaatti darbachuu jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Akka jiraattonni heeranitti ergamtoonni sirnichaa dargaggoota kana ukkaamsuun waajjira poolisii aanaa ollaa kan taate deeggaatti hidhanii garmalee dararaa jiraachuu ibsan. Godina Baha Shaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti saamichaa fi dararaan waraana gabroonfataa PP'n jabaate. Bal'ina isaaf Jaalboorii Addunyaa. Baha Shaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaatti waraanni murna abbaarree Biltsiginnaa utubuuf sochii taasisan jiraattota irratti halkanii fi guyyaa saamichaa fi dararaa bifa adda addaan geggeessaa jiraachuun ifoomeera. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni faashistii PP mana jireenyaa dhuunfaa seenanii saamuu hidhuu fi manneen gubuu raawwachaa kan jiran ogguu ta'u hoteelota irra deemuun meeshaa waraanaatiin sodaachisanii saamuu mana bunaa irra deemuun doorsisaa fi saamicha geggeessu hawwan gudeeduu bakka jimaan gurguramu deemuun dargaggoota guuruu fi kanneen biroo hedduu raawwachaa akka jiran himameera. Kana malees ati deggeraa waraana bilisummaa Oromootti maqaa jedhu namoota nagaatti maxxansuun yakkanii jublaanidhaatti guuraa kan jiran yoo ta'u keessattuu maatiin qabsaa'otaa sababa ilmaan isaaniif jecha yakkamootaanii iraarfamaa akka jiran jiraattonni ONM'tti himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaatti mootummaan gabroonfataa PP ilmaan Oromoo irratti milishoota Amaaraa bobbaasuun ibsa. Jaal Hacaaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jechuun of waamanii fi murnoonni Biltsiginnaa waliin ta'uun ilaalcha sabboonummaa Oromummaa cabsuun Itoophiyummaa dagaagsuuf ilmaan Oromoo irratti gochoota suukanneessoo gara jabina guddaan guuteen qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqisanii beelaaf roobaaf saaxilaa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaatti murni gabroonfataa PP ilmaan Oromoo irratti tumsa isaan milishoota Amaaraa bobbaasuun dararaa geggeessaa jira. Gaafa fulbaana 30/2024 aanaalee Jaardagaa Jaarteef Aamuruu keessatti
loltoonni bilisiginnaa fi hidhattoonni Amaaraa waliin ta'uun yakkoota gara jabinaa daangaa darbe uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbisne ONM'tti himan. Akka jiraattonni himanitti murni gabroonfataa PP aanaa Amruu keessaa gandoota 22 fi aanaa Jaardagaa Jaarte keessaa ammoo gandoota 24 keessatti loltoota isaa fi hidhattoota Amaaraa leenjisee bobbaasuun saamicha, reebichaa fi shamarran irratti gudeeddii raawwachuu jiraattonni kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Gareen faashistii PP gochaa duguggaa sanyii uummata nagaa impaayirettiin irratti labsee raawwachaa jiruun addatti ammoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuu yeroo ammaa haala yaaddessaa fi qaanessaa ta'een uummatichi alaa fi manni isaa nagaa dhabuun Oromiyaan guyyuu dirree boo'ichaa fi dhiigni keessatti lola'u akkasumas abidda saafaa keessa laboobu erga taasisanii bubbuleera. Haaluma kanaan Baashaggar aanaa Boosat gandoota adda addaa keessatti hidhaa fi ajjeechaa daran ammeessanii jiru. Murni faashistii PP waraana weerartuu isaanii uummata nagaatti bobbaasu badii tokko malee jiraattota ganda Siifaa Battee, Araarsoo Beeroo fi Tiirii Birreetti kan jedhaman namoota nagaa ilaalcha siyaasa irraa bilisa ta'an maqaa WBO hojii hidhata qabdu jedhuun mana hidhaatti galchanii dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni naatoo dhala namaaf hin qabne kun gaafa onkololeessa 2024 jiraataa ganda Araarsoo Beeroo irraa nama maqaan isaa Hambassee Tufaa Gurmuu nama jedhamu rasaasa itti dhukaasuun madeessanii biraa yoo deeman maatiin fudhachuun mana yaalaa geeffatan. Gaafuma onkololeessa lamaa kana kanneen ganda Siifaa Battee irraa hidhamanii dararamaa jiran keessaa kan maqaa arganne ammoo obbo Baqqalaa Hayee Bantii nama umriin 37, obbo Qajeelaa Aabbuu Gadaa nama umriin 28 fi obbo Magarsaa Hawaas Yaaddessaa kanneen jedhaman yoo ta'u, ganda Tiirii Birreetti irraa ammoo Tasfaayee Lammii Gammachuu, Geexee Baqqalaa, Illikkuu Bonjooraa ilma isaa waliin, Abbittii Waaqayyoo haadha mana isaa waliinii fi Dammaa Qumbii Daadhiin kanneen jedhaman badii tokko malee mana hidhaatti darbamanii gidirfamaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Bifuma kanaan aanuma Boosat kana keessatti kan argamu ganda Araarsoo Beeroo jedhamu keessatti torbaan darbe keessa gaafa fulbana 27 nama maqaan isaa obbo Dabalaa Warjii Gurmuu jedhamu nama umriin 24 mana hidhaa irraa baasuun ajjeesanii yoo gatan kanneen isa waliin hidhamanii hanga ammaatti mana hidhichaa keessatti dararamaa jiran kan maqaan nu qaqqabee jiru Shaalloo Roobaa, Birbirsaa Guutamaa, Waaqee Raggaasaa ta'uu jiraattonni itti dabaluun addeessaniiru. Godina Wallaggaa Saasigaatti ergamtoonni bilchiginnaa dargaggoo doorsaa jiraachuun himame. Jaaliiraan gameessa dabalachaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Bututtuu impaayera Itoophiyaa suphuuf halkaniif guyyaa kan dhamaan ergamtoonni sirnichaa golee Oromiyaa cufa keessatti maqaa walga'ii jedhuun sobanii uummata bakka tokkotti walitti qabachuun saalaaf umuriin osoo adda hin qoodin fedhii isaanii malee dirqamaan leenjitanii hidhachuun naannoo keessan eeggattu jechuun qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti jumlaan guuraa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti lukeeleen bilisiginnaa leenjii isiniif kenna jechuun sobanii dargaggoota leenjii milishummaatti guuruuf dargaggoota doorsaa jiraachuu maddeen eeran. Ganda Haroo Folaa jedhamu keessatti waraanni sirnichaa farra riphee lolaa jedhamuun beekamaniif kaabinoonni sirnichaa waliin ta'uun dargaggoota hojii dhuunfaa isaanii daandii irratti ba'anii jimaa daldaluun jiruuf jireenya isaanii geggeeffatan mara maqaa leenjii isiniif kenna jedhuun karaa mana amantaa torban darbe xalayaa erganii akka dargaggoonni gandichaa guyyaa dheengaddaa gaafa onkololeessa 2024 walga'ii ba'aniif waamichi taasifameefii ture. Waamichi walga'ii kun shira leenjii milishummaaf ukkaanfamuu ta'uu hubachuun namni hundi waliigalee waltajjii PP waamte ba'uu yeroo didu guyyaa dheengaddaa onkololeessa 2024 maaliif walga'ii ba'uu diddan jechuun namni kamuu daandii gubbaatti ba'ee hojii idilee isaa akka hin hojjenne loltoonni bilisiginnaa dhorkanii dararaa jiraachuu maddeen keenya Haroo Folaa irraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni gooleessaan PP godillitti Wallaggaa naman si bukeessan nam nagaatu rasaasaan rukutuun himame. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffatu qaba. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun adamsee ajjeesuu hidhuu fi saamuu kan aadeffate waraanni murna nama nyaataa PP goleewwan Oromiyaa mara keessatti duula duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru haala dur baratameen olitti jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan wiixata fulbaana 2024 waraanni maafiyaa PP godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Omboshaa jedhamu keessatti nama nagaa maqaan isaa obbo Gaaddisaa Shifarraa jedhamu badii tokko malee mana jireenya isaatti rasaasa itti roobsuun
dhukaasuun rukutanii dhiisanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen jedhanitti namni kun siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabnee fi ergamtoonni bilisiginnaa kun sababa sobaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun yakkanii rasaasa itti roobsuun du'eera si'anii dhiisanii deemuu himuun ergasii birmannaa hawaasni naannichaa taasisee lubbuun jiraachuun isaa adda ba'ee hospitaala naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti geeffamuun yaalamaa turus haalli madoo isaa ulfaataa waan ta'eef ogeessonni fayyaa hospitaala Asoosaa gara Finfinnee deemee akka yaalamuuf ajaja dabarsuun walqabatee wayita ammaan namni kun baajata ittiin deemee yaalamuu dhabuun du'aaf jireenya gidduu jiraachuus dubbatu. Waraanni Israa'el haleellaa Beerut irratti hoggana Hizbollaa haraa irratti xiyyeeffachuu isaa hin mirkaneessus hinaalus jedhee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka nuti isiniif dhiyeessina. Waraanni Israa'el jimaata kaleessaa haleellaan qilleensaa dhiyeenya kana naannoo kibba Beerut keessatti raawwateen hoogganaa Hezbollaa Hashim Saifuddin irratti kan xiyyeeffate ta'uu gabaafame mirkaneessus haalus dide. Haleellaan guddaan halkan raawwatame kun xiyyeeffannoo itti yaadame ilaalchisee gaaffii kaaseera. Keessumaa Saifuddin akka nama hoogganaa Hezbollaa ajjeefame Hasan Nasrallah bakka bu'uutti ilaalamaa jira jedhamee tilmaamamu keessatti akka dhaabbanni tamsaasa uummata Israa'el jedhutti humni qilleensaa Israa'el xiyyaarota waraanaa fayyadamuun haleellaa kana kan raawwate yoo ta'u waajjira muummee basaasaa guddaa Hezbollah jedhamee ibsame naannoo kibba Beerut keessatti argamu irratti meeshaa waraanaa tilmaamaan tooni 73 gadi darbate. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa yeroo haleellaa kanaatti qondaalonni Hezbollah argamuu isaanii irratti yaada kennuu yookiin dhuguma Saifuddin duula kana irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa mirkaneessuu dideera. Haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame akeekkachiisa Israa'el jiraattota naannoo magaalattii hedduu jiraniif kennite hordofee yoo ta'u mana isaanii akka baafaman gaafattee turte. Gabaasni miidiyaalee Israa'el irraa bahe akka mul'isutti yeroo haleellaan kun raawwatame sanatti Saifuddin bakka buufataa tokko keessa ture garuu yaaliin ajjechaa milkaa'uu fi dhiisuu isaa ammallee ifa miti. Chaanaaliin 12 akka gabaasitti haleellaan Saifuddin irratti xiyyeeffate kun diinummaa Israa'elii fi Hezbollah gidduutti deemaa jiruu fi madaallii humnaa micciiramaa naannicha keessa mul'atudha. Haleellaa Israa'el Lebaanos irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 1947 ajjeefamuun yoo 9,400 madaa'an namoonni miliyoona 1.2 ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru jedha aangaa'onni Libaanos jechuun Arab News gabaasee jira.